Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gonggoo uummataa nageen keenya kabajaa bakkuma jirtanitti sinagoo jedha bituutti salama 2026 oduu guyyaa irraatti pindiifanii kan isin biraan geenyu taati jalqaba irratti hanga footoo duum. Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaatti humna Fintaalessa Fannoo irratti opereeshiniin jalqabee ture yeroo muraasa keessatti dhaabsifamuun jiraattota aarsaa kafalchiisaa jira. Siyaa'een Iraan keessatti bakka itti xiyyeeffannaan guddaan itti godhame mirkanaa'ee turuu gabaasni saaxilee. Doonaald Tiraamp Iraaniin silaa dursitanii dhufuu qabdu ture amma garuu isin wajjin haasa'uuf qophaa'eera jedhanii. United Arab Emirates namoota haleellaa Iraan kanaan miidhaman keessaa lammiileen Itoophiyaa fi Eertiraa kan jiran ta'uu ibsee. Waraana Ameerikaa fi Israa'el waliin ta'uun Iraan irratti banan dhiibbaa dinagdee geessisuu eegalee. OFM dambalii gonggoo uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hangadaa walaabuuti amma oduu bal'inaan. Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaatti humna Fintaalessa Fannoo irratti opereeshiniin jalqabee ture yeroo muraasa keessatti dhaabsifamuun jiraattota aarsaa kafalchiisaa jira. Opereeshiniin tibba darbe qindoomina humna farra riphee lolaa Oromiyaa fi milishoota naannawa sanaatiin godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaatti humna Fintaalessa Fannoo irratti jalqabee ajja gubbaa dhufee jedhamee guyyoota muraasa keessatti dhaabsifamuun uummata gatii guddaa kafalchiisaa jiraachuu maddeen himanii. Opereeshiniin tibba darbe qindoomina humna farra riphee lolaa Oromiyaa fi milishoota naannawa sanaatiin godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaatti humna Fintaalessa Fannoo irratti jalqabee ajja gubbaa dhufee jedhamee guyyoota muraasa keessatti dhaabsifamuun uummata gatii guddaa kafalchiisaa jiraachuu maddeen himanii. Jiraattonni aanaalee Kiraamuu Giddaa Ayyaanaa fi Abee Dongorootii yaada nuuf qoodan kun opereeshinichi gaafa jalqabu uummanni gammachuu guddaan simate jedhanii. Rakkoon naannoo sanaa waggootaaf itti fufee jiru irraa haadha galfanne jennee abdanne jedhu. Garuu opereeshiniin jalqabame guyyaa sadaffaatti akka dhaabbatu ta'uu kan dubbatan jiraattonni ergasii humni Fintaalessa Fannoo Oromiyaa keessaa fi naannoo Amaaraa wal gurmeessuun akka itti bobba'u himanii. Humni kun qe'ee uummata Oromoo jumlaan gubee barbadeessuu fi lubbuu namoota nagaa dabarsuu namoota ukkaamsee fudhachuutti akka jiru dubbatanii. Humna guddaa kumaatamaan bobba'u fuuldura milishootaa fi poolisoota qubaan lakkaa'aman dhaabanii qoladhaa jedhu jiraattonni. Milishoonni fi poolisoonni qubaan lakkaa'aman kun hanga humna isaanii osoo of hin qusanne wareegama qolachuuf akka yaalan kan dubbatan jiraattonni kunneen humni Fintaalessaa baay'ina waan qabuuf ittisuuf akka rakkatan dubbataniiru. Humni dabalataa akka dhaqqabuufillee hin godhamu jechuun jiraattonni komatu. Humni Fintaalessi Fannoo gaafa leellaa banuu qubattoonni naannoo Amaaraa naannoo sana qubatanii jiranis itti makamanii uummata akka leelanis himaniiru. Haleellicha raawwatanii erga badiin meeqa gahee booddee dhuma irra humni dabalataa yeroo dhufu hunduu huccuu jijjiirate nama nagaa fakkaate numa keessa jiraata jedhan jiraattonni. Kana ammoo mootummaatti fala itti gochuutu irra ture jedhanii sun akka hin taane himatu. Humni biraa isaan tumsa itti abdatan akka hin jirre jiraattonni dubbataniiru. Milishootaa fi poolisoota akkasumas namootuma dhuunfaa tokko tokko quuqama sabaa qabantu rasaasa fuuldura dhaabbatee uummata oolchuuf aarsaa kaffala jedhanii. Jiraattonni humni farra riphee lolaa Oromiyaa aantummaa sabaa qabu akka hin bobbaane danqaa kan jiru caasaadhuma mootummaa gubbaa hanga gadiitti jiru jedhanii komatu. Opereeshiniin tibba darbee humna Fintaalessaa Fannoo naannawa sana socho'u irratti humna waloo farra riphee lolaa Oromiyaa fi milishoota naannawaatiin jalqabamee ture. Guyyaa sadaffaatti opereeshinichi ajaja gubbaadhaa dhufe jedhuun akka dhaabbate hooggansi humna nageenyaa Oromiyaa tokko kan himan ta'uu maddeen keessa beektu ta'uu OFM'f himanii. Akkuma opereeshinichi jalqabame paartileen siyaasaa Amaaraa garaagaraa mormanii ibsa baasanii. Siyaa'een Iraan keessatti bakka itti xiyyeeffannaan guddaan itti godhame mirkanaa'aa turuu gabaasni saaxilee. Siyaa'een Iraan bakka itti xiyyeeffannaan guddaan itti godhame mirkanaa'ee turuu akkasumas Ameerikaa fi Israa'el Iraan haleeluuf qophaa'uu isaanii yeroo muraasa dura jechuun gaazexaan New York Times gabaaseera. Siyaa'een Iraan bakka itti xiyyeeffannaan guddaan itti godhame mirkanaa'ee turuu akkasumas Ameerikaa fi Israa'el Iraan haleeluuf qophaa'uu isaanii yeroo muraasa dura jechuun gaazexaan New York Times gabaaseera. Xiyyeeffannoon guddaan hoogganaa olaanaa biyyattii Ayatollah Ali Khamenei ture. Dhaabbanni basaasaa Ameerikaa Siyaa'een ji'ootaaf Ayatollah hordofaa akka ture gabaasni kun ni mul'isa. Kunis waa'ee eessa akka jiru quunnamtii isaanii, sochii isaanii fi sagantaa hojii isaanii odeeffannoo gaarii akka argatu taasiseera. Gabaasni maddoota dhimmichatti dhiyeenya qaban wabaabifachuun akka ibsutti Siyaa'een dilbata ganama gama mootummaa Teheraan keessatti gama mootummaa keessatti akka gaggeeffamu Siyaa'een beeka. Kan caalu ammoo Ayatollah Khamenei walgahii kana irratti akka argaman hubachuu isaa US fi Israa'el odeeffannoo kana fayyadamuuf murteessuu isaanii ibseera. Gabaasni kun itti fufee basaasaa CIA irraa argame biyyoota lamaan injifannoo murteessaaf dachaa kenneera jechuun kunis qondaaltota olaanoo Iraan dhabamsiisuu fi Ayatollah ajjeesuu kan dabalatu ta'uu ibseera.
Gabaasni kun itti fufee basaasa CIA irraa argame biyyoota lamaan injifannoo murteessaaf dachaa kenneera jechuun kunis qondaaltota olaanoo Iraan dhabamsiisuu fi Ayatollah ajjeesuu kan dabalatu ta'uu ibseera. Gabaasni basaasaa Israa'el hojjetaa qondaaltota Iraan ji'ootaaf hordofaa akka ture kan ibse yoo ta'u odeeffannoo CIA irraa argate gahaa akka hin taane ibseera. Akkasumas US fi Israa'el duula isaanii halkan Iraan irratti gaggeessuuf karoorfachuu isaanii dukkana sanatti fayyadamuun haala jiru haguuggachuuf karoorfachuu isaanii akkasumas CIA sagantaa basaasaa isaa sirreessuudhaan dilbata ganama akka filataniif hayyamuu isaa ifa godheera. Ajajjoota waraanaa fi qondaaltonni waraanaa olaanoo biyyattii Ayatollah dabalatee dilbata ganama masaraa pirezidaantii Iraan keessatti wal arguuf beellama qabatanii osoo jiranii Israa'el ganama sana walgahii biraatiif qophaa'aa akka turte hubachiiseera. Gabaasni kun itti fufee sa'aatii Israa'el ganama sa'aatii 6tti xiyyaaronni waraanaa Israa'el buufata isaanii irraa ka'uuf qophaa'aa turanii. Hojiin kun xiyyaarota muraasa kan barbaadu ta'us meeshaa waraanaa fageenya dheeraa fi sirrii ta'e qabaachuu qabu. Balalii sa'aatii 2:5 booda jettonni kun sa'aatii 9tti Teheraan ga'uun misaayila fageenya dheeraa mooraa sanatti dhukaasuu kan jalqaban ta'uu gabaasichi ibseera. Wayita sanatti qondaaltonni nageenyaa olaanoo Iraan gamoo mooraa keessa jiru keessa kan turan yoo ta'u Ayatollah Khamenei ammoo gamoo biraa naannoo sana jiru keessa akka turan ibseera. Haa ta'u malee irra deddeebii mooraa naannoo isaanii irratti dhukaasa banameen miliquu hin dandeenye. Akka gabaasaaleen jedhanitti haliillaa dilbata ganama raawwatameen qondaaltonni olaanoo fi ajajjoonni waraanaa Iraan hedduun yoo ajjeefaman iyyuu qondaalli bakka sanatti argame tokko lubbuun hafeera. Innis Ali Larijanii barreessaa olaanaa mana maree nageenya biyyaalessaa Iraan hoogganaa dhaabbata basaasa biyyattiiti. Donald Trump Iraaniin silaa dursitanii dhufuu qabdu ture amma garuu isin wajjin haasa'uuf qophaa'eera jedhanii. Pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump du'a hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei hordofuun hooggantoota haaraa biyyattii aangoo qabatan waliin marii taasisuuf walii galuu isaanii beeksisaniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump du'a hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei hordofuun hooggantoota haaraa biyyattii aangoo qabatan waliin marii taasisuuf walii galuu isaanii beeksisaniiru. Trump gaafiif deebii bilbilaan barruu The Atlantic waliin taasisaniin qondaaltonni haaraan Iraan haasa'uuf fedhii akka qaban kanaafis qophii ta'uu ibsanii. Pirezidaantichi Iraan filannoo kana dursitee fayyadamuu qabdi turte yeroon isaanii harkifateera osoo dursanii dhufanii waliigaltee gochuu dandeenya turre jedhani. Trump akkasumas bakka bu'oonni Iraan torban darban keessa marii kana keessatti hirmaatan tokko kana booda lubbuun akka hin jirre garuu amma haalli kun hooggantoota haaraa minjaala irratti fideera jedhani. Fedhiin marii yeroo naannichi waraana guddaa jidduu jiruu fi ergiin boba'aa karaa Strait of Hormuz jeeqame kan dhufe yoo ta'u dippiloomaasii addunyaaf abdii haaraa ta'uu danda'a. Haa ta'u malee pirezidaantichi mariin kun yoom eessatti akka gaggeeffamu guyyaa murtaa'e ibsuurraa of qusataniiru. Dubbii Donald Trump kan ilaalchisee qondaalli olaanaa Iraan Ali Larijanii Ameerikaa waliin marii hin taasifamu jedhanii. Waldhabdee baha jiddu galeessaa keessatti sadarkaa olaanaa irra ga'ee fi ajjecha Ayatollah Khamenei labsamuu isaatiin barreessaan mana maree nageenya biyyaalessaa olaanaa Iraan Ali Larijanii Iraan Ameerikaa waliin mari'achuuf fedhii akka hin qabne ifatti ibsaniiru. Larijaniin ergaa akkaawuntii miidiyaa hawaasaa isaanii gubbaa irratti dabarsaniin gabaasa Wall Street Journal irratti Iraan karaa uumaan Ameerikaa waliin marii nagaa jalqabuuf akka barbaadde gonkumaa soba jechuun kuffisanii jiru. Ameerikaa waliin hin mari'annu jechuun ijjannoo isaanii irra deebi'anii dubbatanii. Pirezidaantii Donald Trump abjuu duwwaa naannicha jeequmsa keessa galche jedhan irratti ceephoo kallattii fi hamaa dabarsaniiru. Trump dhaadannoo Ameerikaa faristi jedhu irraa gara Israa'el faristi jijjiiraniiru. Loltoonni Ameerikaa fedhii Israa'el aangoof wareegamuun himataniiru. Trump amma du'a loltoota Ameerikaa yaaddoo keessa galcheera. Garuu soba haaraa isaaniif maatiin Ameerikaa akka kaffalan gochuuf yaala akka jiran dubbataniiru jedhan qondaalli olaanaa Iraan kun. United Arab Emirates namoota haleellaa Iraan kanaan miidhaman keessa lammiileen Itoophiyaa fi Eertiraa kan jiran ta'uu ibseera. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa United Arab Emirates ibsa kennaniin Iraan haleellaa guyyaa lammaffaa eegalte jedhanii. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa United Arab Emirates ibsa kennaniin Iraan haleellaa guyyaa lammaffaa eegalte jedhanii. Haleellaan kun misaayilota pilaastikii 20 barbadeessuu fi misaayilonni 8 galaana keessa akka kufan misaayilonni kiruuzii 2 fi diroonii 311 akka addaan citan himaniiru. Ministeerichi ibsa kennaniin humni qilleensaa fi sirni ittisa qilleensa United Arab Emirates haleellaa adda addaa ofirraa deebisuuf dandeettii akka qabu ibsanii. Ibsa isaanii itti fufuun haleellaa Iraan dilbata darbe eegalte kanaan Iraan misaayil pilaastikii 165 United Arab Emirates irratti kan darbatte yoo ta'u isaan keessaa 152 kan barbadaan yoo ta'u 13 ammoo galaana keessa deebi'anii kufaniiru jedhanii. Misaayilonni kiruuzii 2 qilleensa irratti akka kufes eereera.
akkasumas lakkoofsi diroonii Iraan ergite waliigalaan 541 yoo ta'u kana keessaa 506 kan kufanii fi 35 ammoo naannoo sana keessa akka kufan ibsaniiru. Akkasumas dirooniin kuffifamuun kunneen namootaa fi qabeenya irratti miidhaa geessisuudhaan lubbuu namoota 3 akka galaafatan ibsanii. Namoonni du'an lammiilee Paakistaan, Neepaalii fi Baangilaadesh ta'uu kan ibse kun namoonni 58 haala salphaan madaa'uu isaanis ibseera. Namoonni madaa'an Imaraat, Masrii, Itiyoophiyaa, Eertiraa, Filiippiins, Iraan, Hindi, Baangilaadesh, Siraalinkaa, Yaman, Azabarjaan, Yugaandaa, Libaanosii fi Afgaanistaan irraa kan dhufanidha. Akkasumas yeroo misaayilonni pilaastikii fi diroonii Iraan kufanii fi barbadeessan caccabanii kutaalee biyyattii adda addaatti kufee qabeenyi namoota siviilii hedduu irratti miidhaa xiqqaa hanga jiddu galeessaa akka geessise ibseera. Yuunaayitid Arab Emirates aleellaa kamiyyuu ofirraa deebisuuf dandeettii qabdu irra deebitee ibsuun nageenya lammiilee jiraattotaa fi daawwattoota isiif yaaddoo akka qabdu ibsiteet. Kanaaf jiraattonni odeeffannoo miidiyaa hawaasaa irratti naanna'uu irraa qusachuu fi ibsa mootummaan baasu akka hordofuuf gorfamaniiru. Oduma kanaan wal qabateen abbaan taayitaa gabaa kaapitaalaa Yuunaayitid Arab Emirates akka beeksisetti yaaddoon nageenyaa naannichaa cimaa ta'e irraa kan ka'e wiirtuuwwan daldala biyyattii wiixatarraa bitootessa 2026 fi kibxata bitootessa 2026 cufamee akka turu beeksiseera. Murteen kun jijjiirraa sekuritiiwwan Abu Dhabii fi gabaa faayinaansii Dubaay kan hammate yoo ta'u itti gaafatamummaa dambii fi to'annoo isaa waliin kan wal simu ta'uu ibsameera. Abbaan taayitichaa guddina naannichaa keessatti mul'atu itti dhiyeennaan hordofuu fi akka barbaachisummaa isaatti tarkaanfii dabalataa fudhachuu kan itti fufu ta'uu ibse. Qooda fudhattoonni odeeffannoo dabalataa argachuuf chaanaalii ofiisaa abbaa taayitichaa fi gabaa akka hordofan dhaamameera. Cufamuun kun kan raawwatame yeroo Iraan, Ameerikaa fi Israa'el jidduutti waldhabdeen cimaan uumametti. Walitti bu'iinsi kun biyyoota miseensa mana maree tumsa galuu galaanaa kanneen akka Yuunaayitid Arab Emirates, Bahrain, Kuwait, Kaatarii fi Omaan dabalatee balaa nageenyaa akka ta'e beekamaadha. Tasgabbii dhabuun naannichaa sirna faayinaansii fi diinagdee eeguu fi itti fufiinsa tajaajila bu'uuraa mirkaneessuuf of eeggannoo adda addaa fudhachuun barbaachisaa ta'eera. Waraanni Ameerikaa fi Israa'el waliin ta'uun Iraan irratti banan dhiibbaa diinagdee geessisuu eegale. Dhaabbanni fe'umsa doonii addunyaa keessatti guddaan Maayirisk nageenyaaf jecha dooniiwwan fe'umsaa karaa ba'oo Hormuz darbaa turan yeroodhaaf dhaabsisuu isaa beeksise. Dhaabbanni fe'umsa doonii addunyaa keessatti guddaan Maayirisk nageenyaaf jecha dooniiwwan fe'umsaa karaa ba'oo Hormuz darbaa turan yeroodhaaf dhaabsisuu isaa beeksise. Dhaabbatichi ibsa marsariitii isaa irratti baaseen hanga ibsi haaraa kennamutti dooniiwwan keenya hunduu ba'oo Hormuz keessa akka hin dabarre murteessineerra jedheera. Itti dabaluudhaanis nageenya hojjettoota dooniiwwanii fi fe'umsa maamiltoota keenyaaf dursa kennina jedhe. Murtoon kun kan dhufe humni eegumsa warraaqsa Iraan bo'oon sun cufamuu isaa beeksisuu hordofeeti. Bo'ichi bal'inaan xiqqaa ta'us dooniiwwan zayitii gurguddoo addunyaa fe'an achiin darbu. Biyyoonni baha jiddu galeessaa zayitiif gaazii gara gabaa addunyaatti erguuf isa irratti hirkatu. Dabalataan humni eegumsa warraaqsa Iraan doonii waraanaa Ameerikaa USS Abraham Lincoln misaayil balastikii 4 rukutuu isaa beeksiseera. Ibsi mootummaa Iraan irraa bahe akka mul'isutti haleellaan kun ajjechaa hoogganaa olaanaa Iraan Ali Khamenei haleellaa qilleensaa Ameerikaa fi Israa'eliin raawwatame jedhameef deebii kennuufi. Dooniin waraanaa kun dhuma baatii amajjii irraa eegalee galaana Arabaa keessatti hojii irra tureera. Haa ta'u malee mootummaa Ameerikaa irraa hanga ammaatti miidhaa dhaqqabe irratti ibsi kenname hin jiru. Gama biraan immoo ajajni humna waraanaa Ameerikaa baha jiddu galeessaa to'atu United States Central Command haleellaa Ameerikaan Iraan irratti gaggeessaa jirtu to'ataa jira. Ajajni akka beeksisetti doonii waraanaa gosa Jamaran Class Corvette ta'e tokko galaana Oman Gulf of Oman keessatti buufata doonii Chahbahar irratti argamutti haleeluu gad dhiiseera. Centcom ibsa isaatiin tarkaanfiin kun nageenya humnoota Ameerikaa fi michoota isaanii eegsisuuf fudhatame jedheera. Dabalataanis humnoonni waraanaa Iraan haleellaa dabalataa irraa of qusachuuf iddoo isaanii akka gadhiisan akeekkachiisu Al Jazeera, Reuters fi Far News gabaaseera. Kabajamtoota hordoftoota dhaggeeffattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatooma.